رسول الله صلى الله عليه وسلم معنعن كعن سعيد أنكرم ومبهم ما فيه راو لم يسم معنعن جتون حديثني معنعن جام جنما معنعن جتون حديثني معنعن جامو كعن سعيد جتون كعن سعيد جاني أديسو راسية أنكرم جتون سعيد ما فيه كرم الرا أديسه akkasumatti hadiisa an jechuudhaan odeeffame maal jaaniini mu'an jaaniini kudhatu gosa hadiisa irraa 11ffaadha amma dura meeqa dubbanne 10 dubbanne kanatti 11 jechuudha mu'an hadiisni jaamu hadiisa an sa'iid irraa odeeffame an karamin jechuun karamirraa odeeffame hadiisa jedhee deemu garte hadiisa an jecha jahuun odeessan hundaanuu mu'an jennaaniya ومبام جتون مبام جتون حديثني ولا لمن ما في جتون حديث إذا خيت جرو راوين نمتجي حديث أو ديت لم يسمى خمكان أو من جتودا راوين جتون نمتجي حديث أو ديت لم يسمى خمكان أو من حديث خيت جرو مال جنة مبهم جنة مغافنايا ميغو صوتا قرأت قفارا خيتا تقو حديث معنعن جنة مغا معنعن جتون حديثما عن سعيد عن كرم جئنا متجي عن أني دان أوديس جتما جن ولما قلتو بكتنا تمو مصنفين حديثة تقوم ماسل قصة حديثة بيكما خسلا وري حديثة كغارب بيخو حديثة جراجا مؤنن خجام جتودا مؤنن جتون أن أبل جاني خانو ديسن غرفس حدثني فلان أن فلانا جاني خانو ديسن مؤنن جانين سنما مؤنن أن جاني حديث أوديسانينيس مؤنن جانين خمو عن جتورانو ديفا مال جنة مؤنن جنمي خمو أن جتورانو ديفا من مؤنن جانينيا سنبكتنا حديثة ما حديث مؤنن جامو خانا حكمين سامال ديرو مؤنن سي مؤنن سي حديثا معنعني سي مؤنني سي حكمين هو الاتصال يجون نسل المتن وداجا إلا ممن عرف يجون نو بكمل رايوت ملي بالتدليس شودا نو بكمل رايوت ملي تدليس وجاجنو غنا غياني برچوتينيا نما حديثا كيستي شيخ چراو ديتي ديفه شيخ ابراهيم يو نمكسي تات ملي حديثني سن حديثني عن جتورانو ديفمه كأن جتورانو ديفمه ماسيسي متصل توداجن يوني بمو نمتشي مدلس تودان بكمه فإنه لا يقوم باتصال يروسنا حديثني سن متصل تويا إلا بعد يسرع يجو نمسي يو إفبات ملي بالسماء نين أغيه جئيو إفبات ملي حديثني متصل توفيم ودين آخر بكس بريات يوني بني نمتشي سنيرا أغيه جئي شيخ سني راغور غيان دغه حديث جو خبيراو قبات ملي إرام فودمو حديثا نمتچ مدلس يو خينس مدلس جامو دان بكمو هم فودم واسن انتين مو حديثني اني دان اوديفمي في كأنان اوديفمي وندلو متصل جنتي اتمرتيتنايا مبام جچون مو حديث اذا خيچتي نمتچ سوديت مكان تومن fakkeenyaaf amma raawii namticharraa odeesse odoo maqaan dhayuun akkanuma calqee bira kutaa meekam haddasanii rajulun gurbaa tokkoon naa odeessee faaja haddasanii fulaanun an fulaanin faaja yoo fedhe abaluutiitu abalurraa naa odeessee ja hadiisa akkanaa maal jennaan mubaam jechuun wallaalamaa jennaaniya maaliif jennaan namticha hadiisa kana odeesseetu abalu jechuu malee yookiinis gurbaa tokko jechuu malee maqaan isaan beekamini fakkeenyaaf yoo qe'ee maatiin namni hadiisa odeessu haddasan istiqatu nama amanamaatiitu naa odeessee yoo jees amma hadiisni kun mubaam jaameetuma beekamaa wallaalamaa jechuudha nama amanamaa kan waan maqaan dhawiniin mubaam jenneetuma fudhannaaya hadiisa li'annanaa laa nadrii nuti hin beeynu man huwa haadha istiqatu namni amanamaan sun eenyu akka ta'e hin beeynu فكي يكون تكيني تسقط النمس نما أمانما نمتشادي تودي سبيرت أمانما تهي
nama biraa biratti amanamaa ta'uu dhabuufis ni malaaya. Fakkeenyaaf amma nama amanamaa irraa hin odeessee nama amanamaan naa odeesse kanuma jeeqa maqaan himin amanamaadha jee yoo bira kutees nama sawwaan maqaan nun dhawiniin hadiisa saniin maal jennaa mubaham jennaaya. Yooniif duuba namni wallaalame sun nama fakkeenyaaf saabaa faa taate hoo yoo saabaa taate kuni hadiisan tuquu jaan fakkeenyaaf amma arrajuli mina saabati jeema namni hadiisa odeessu gurbaa saabaa irraa ta'e tokko irraa hin odeesse yoo jee namtichi sun saabaa irraa hanqa ta'etti sun hadiisa waa takkallee tuquu hin danda'uuya. Fakkeenyaaf amma hadiisa keessatti mee yoo laallemma hadiisa Anas ibn Malik baaba istisqaa keessatti odeesse dakala arabiyyun ja namtichi tiifatteen tokko ni seenee yoomal jumaati guyyaa jummaa ni seenee wan nabii sallallahu alaihi wasallam yaxubu haala ergamaa rabbii gorsa jiruun ol seene al hadiisatti guuti amma keessatti duuba namticha tiifattee jechuu malee maqaa isaan himne kunimma raawii hadiisaa miti akkanaa kun hadiisa tuquu hin danda'uu jan arabiyyichi ol seeneetuma ergamaa rabbiitiin yaa ergamaa rabbii halakatil amwaalu je horiin dhumtee wanqaxaate subulu qaraanis cittee joolleen nu jala dhumteeti yooba nu kadhadhu bokkaa akka rabbiin nu roobsu nu kadhadhu jee dubbate kunimma raawii hadiisaati miti akkanaa tun hin darartuu jan abaduu abbichi hadiisa odeessu yooniif wallaalamaa ta'ee maqaan dhawamin namticha saniin maal jenna mubaam jennaa yoo saabaa taate immoo humaan qabduu jan wallaalamuun saabaan maali hundummaan isaaniitu uduulun jechuun jara aadilaaya illal mubaam min saabati tin jalaa kuno isa wallaalame malee saabaarra fa inna ibaamahu saabaa wallaaluun laa yajurru waa takkalleen balleessu maali jennaan li'anna saabata kullahum uduulun saabonni cuftummaan isaaniitu warraa qaymuu isaan sirriirra waan jiraniif siqaatun amanamuudha bishaadatillahi ta'ala lahum rabbiitiitu isaaniif ragaa ba'e maal jechuudha mee wakullahu wa'adallahu lusunaaje jara saabotaa cufaa'u rabbiin alusunaa jechuun jannata baallama seenee fiya akkasuma maatiin muhammadun rasuulullahi walladiina maahu ashiddaa'u alal kuffaari ruhamaa'u بينهم جير رب القرآن خيجت ثابتا رقا بيزجرا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جير رب رقا بيزي ثابوني ثم لسانيتو فدم مقادا ومني فدم مقادا ومباتني هندي ثانيتو وردوا قائمو حكا سمماتي دين ثانيتي في ناموس ثاني خيجت ورسري رجلو حديثي ثانيتو قمون قبو جيشورا nutimma walumaa galattu hadiisni an jaamuudhaan odeeffame an jaamuun beekamaa hadiisni immoo anna jechuudhaan odeeffame mu'annan jechuudhaan beekamaa hadiisni kullachuutu muttasil ta'uudhaatitu itti murteeffamaa yoo namtichi hadiisan keessa jiru nama sheeka fi himne nama sheeka fi dhoysee sheeka fi irra utaalee nama biraarraa odeessu yoo ta'e malee jenna akkasuma maatis hadiisni raawii keessatti maqaa dhawamee abaluuti jaameen himamin hadiisa mubaam ta'uudhaan beekamaa jenna mubaam ta'uun ammoo hadiisa keessatti yooniif namtichi hadiisa odeessu sun mubaam wallaalamaa ta'ee hadiisa irra tuqaa fiduu ni dandeessi yoo namni wallaalame sun saabaa taate malee jennu walumaa galattu kunnuu galee jiran fakkaatti وكل ما قلت رجاله على وجده ذاك الذي قد نزل وما أدبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر جنجا وكل ما قلت يجون وكل ما يجون ثم نزيتك قلت يجون تكاتيتو رجاله يجون شيكا لسان مواتك وخطه يجورا fakkeenyaaf amma nama sadifaarraa odeeffamee dafeechumaan ergamaa rabbiitti ol galee haa jennu alaa jechuun hadiisni akkasiisu sanadni isaa sheekan isaa aalin ol aanaa jaameeti moggaafamaa jan maal jennaan hadiisa akkasii hadiisun aalin jechuudha aaliya isnaadii sananni hadiisa sanii aalii jaamee beekamaa jan wadidduu jechuun faallaan isa kanaa zaakan lazii qad nazala kan sheekan isaa heddummaatee jechuun deemama zaaka jechuun inni sun allazii qad nazala jechuun isa gadi bu'e ja'ameeti beekama
alaa jechuun ammoo aalii jenneen ol aanaa jechuun sananni isaa cimaa ta'uu keessatti akkasuma maatiif yoonii fi sheekan heddummaatan sararri isaa yoonii fi dheeratee isaa barra heddummaate maal jaamee beekama naazil gadi bu'aa jaamee beekamaa jan mee hadiisa gosa hadiisaa irraa gosa 13ffaa fi 14ffaa waggaa haasofnu hadiisa aalii jaamuu fi 14ffaan ammaasis hadiisa naazil jaamee beekamuuya aalii gizee jenne hadiisa sheekan isa odeessee nama waa xiqqoo qofa ta'e jechuudha. naazil waggaa jenne immoo kanii sheekan isa odeessan baay'ee ta'anii fakkeenyaaf heddummaatanii bakka sararri waggaa dheeratee naazil jan gubbaarraa ka'ee gabbu'e jechuudha. Kasimi saniifuu saniin naazil jaanii moggaasaniiya mee karaan ulugwiidha amma fakkeenyaaf wayan qasimul ulugwuu ol ta'inni hadiisaa sun ni qoodamu bakka lama qoodamaa jan ulugwu adadin jechuun lakkoofsi isaa olaanaa ta'uu suni maal jechu duuba kan sheekan isaa waa xiqqoo ta'ee jennema kakaisan aaliyal isnaadi jennee moggaafna akkasuma maasiiti mee waal yalzamu min ulugwi sanadi adadan fakkeenyaaf amma hadiisni sanadan sheekan isaa yoonii fi waa xiqqoo ta'ee ayyakuuna asaa minan naazili hadiisa silaa naazil jenne sanirraa ta'iyyani taamoo ta'u tajettu yoo haasofnu laa yalzamu daalika jan sananni isaa waa xiqqoo qofa ta'uudhaaf jecha hadiisni sun hadiisa naazil jaame sanirra qulqulluu ta'ee fudhatamuuya maaliif jennaan li'anna hadal adada alqaliila min arruwaati warri hadiisa odeesse xiqqoo ta'uun qad yakuunu ruwaatu fi du'afaaje takkee namnummaan jara sani keessa jiru lallaafoo ta'uun ni malaaya akkasuma maatii warri maatii sananni isaa heddummaate sun suqaatan jechuun nama amanamoo asbaat jechuun ciccimoo ta'uun ni mala falaa yalza'u min ulugwil isnaadi hadiisni aali al-isnaad jaamuudhaaf jecha an yakuuna al-aali asaha sananni isaa qulqulluudha jennee murteessuu hin dandeenyu jan abaduu wayaqqasimul ulugwu jenne magaa ulugwii ta'uun bakka lama qoodamaa jenne lakkoofsaan olaanaa ta'uu jenne mee fakkeenyaaf akkam faayidaa kaana ruwaatu zeeydan zeeydi ka'ee amrirraa odeeyse amri sun bakrirraa yoo odeeyse meeqa dubbanne irra nama sadi qofa dubbanne jechuudha bal khata'u jechuun dogoggorri yaatamilu jechuun ni mala fil awwali isa jalqabaa qofa keessa ta'uun ni mala wayaatamilu fi saani lammaffaa keessa ta'uun ni mala wayaatamilu fi saalis isa sadaffaa keessa ta'uun ni mala har'a asirratti wanni malu waa sadi qofa jechuudha mee fakkeenyaaf ammaatis faayidaa ruweel hadiisu hadiisni waggaa odeeffame bisanadin beeyna wa beeyna ruwaati khamsatun fi warra hadiisa odeesse jidduu namni shan qofa yoo jiraate ma fakkeenyaaf mee kam jennee nama sadiitiitu nama lamarraa odeesse mee arra maali nam shan ta'e jechuun makaree fuurra kanaatiitu irra baay'eedha wal awwalu huwa naazilu inni jalqabaa ma fakkeenyaaf kan namni shan odeesse takkaayis namni sadii kan namni lama odeesse sun aalii jaamee moggaafamu kan namni sadii odeesse naazil jaamee moggaafama kan namni sadii odeesse aalii jaamee moggaafamu kan namni shan odeesse immoo naazil jaamee moggaafamaaya har'a dogoggorri jara kana keessa baay'ee ta'uu mala jechuudha guyyaa nama shan ta'ee odeeffame san eenyu keessatti dogoggorri ka ta'e addanuun bahuu siin jemma faraqaan lammaffaadhaan immoo ulugwu sifatiin jarri sun sifaan nama cimaa ta'uudha jan وذلك بأن يكون رجال السند والرياضي سعودية سن أثبت جيشون تشموته الإفزي جيشون إفزي حديثا خيستي فيه والأدالة جيشون عادل ما خيستي نموت سريته خيستي أمة تشموته آية قوني حديثني كسي حديثا كما جامع بيكما فنفو ألوغي كرلمان تاتي جنما لفوسان تاكا أكسوما ماتي استفان جيشورا taniifuu gaafammoo sifaan jadi jala ciccimaa ta'e hadiisa cimaa jennee moggaasuu dandeenya. Gaafammoo adada qofarratti lakkoofsa qofarratti hundooyne hadiisa san hadiisa cimaadha jennee murteessuu hin dandeenyuuya. Mee hadiisa aalii jaamuu fi naazil ka jaamu dabaasi nu himi. Hadiisa geggeessu. Fakkeenyaaf amma zeeydiitiitu
amri irraa odeessaa jennu amri irraa ammaasee si bakriitu odeessaa jennu nama sadi qofam naazil gidee jennu yoo lakkoofsaan heddummaatan hadiisni sun maal jedhamee beekama naazil jedhama aaliin amma hara meeqa qoodama jenne olaantummaan hadiisaa hara lama qoodamaa yaa mee harri lamaan lakkoofsaan taakka yookiin sifaan jarri sun gara sifaatiin nama ciccimoo ta'uu qasimi kaniifumma jarri kuni sifa keessatti yooniif ummata cimaa ta'e amantiidhaanis ta'e naamusaanis ta'e jara ciccimaa yoo ta'es aaliin jennaani lakkoofsa qofa odoo hin ta'in kaniifuu yeroo tan ammaa duuba faraqaa jalqabaa tan hadiisa aaliidhaatii turra cimaadha moo gaafa lakkoofsa laallee hadiisa aalii jedhamu saniitii turra cimaa jedhamu moo kanaazil jedhamuutii turra cimaa ta'a yoo lakkoofsa laalle moo yoonii fi lakkoofsa laallee lakkoofsa qofa irratti yoo hundoofna ta'e hadiisa aalii jedhamu san irratti qulqullummaa murteessuu hin dandeenyu maaliif hadiisni ma fakkeenyaaf namnummaa sadi faan odeessee jarri sadeenuu lallaafoo ta'uu mala kasimi saniifuu saniin hoggaasan ta'ummaa murteessuu hin dandeenyu yooniif immoo aalii ta'uun isaa ol'aanaa ta'uun isaa karaa sifaatiin yoo ta'e sheekan sun sheekan ciccimoo ta'uudhaan isa naazil ta'e kanarra isa gabbu'e kanarra yooniif jarri sun ciccimaa ta'e maal murteessuu dandeenya jennetti yeroo san qulqullummaatti murteessuu ni dandeenyaa yaa hadiisa kaniifuu uluwwiin karaa lamaan laalamaa jenne kananni isa sanii nama waa xiqqoon odeeffamu akkaayis uluwwiin ammaatii fi jarrummaan hadiisa odeesse sunu ummata sila hadiisa naazil odeesse kanarra sifaan ol'aanoo ta'uu jara ciccimaa ta'uu jechuudha hadiisa qabachuudhaa fi geggeessuudhaa fi akkasuma amantii isaanii keessatti cimoo ta'uu jechuudha. Gaafa lakkoofsa irratti hundooyne gaafa lakkoofsa irratti hundooyne yookaan dogoggorii dhufu taate nama sadiirraa nama shanitti irra dogoggorii heddummaatu danda'a dhugaadha akkasimi abaduu immoo bakki nuti aalii jenneen lakkoofsi xiqqaachuu san qofa laalleeti aalii jenneen malee kananni isa kanaa cimaadha moo cimaa nuti yaa ta'utti hin jiru yeroo san fakkeenyaaf amma namni nama sadi qofa ta'eetis nama lallaafaa ta'uu danda'a nama shan ta'eetis akkasuma baay'ina isaaniitii wajjin jarri sun jara ciccimaa ta'uu danda'a kaniifuu gaafa lakkoofsa irratti hundooyne kana hadiisni aalii ta'e sun hadiisa cimaadha jennee murteessuu hin dandeenyu. maal jenne maati wamaa adabtahu jeega wamaa adabtahu jechuun hadiisni ati isaa irkifte je ilal ashaabi jechuun gara saabotaatti kan irkifte min qawlin jechuun jechaa fi wafiilin jechuun hojiirraa wanni ati gara saabotaa irkifte fahuwa jechuun inni sun mawquufa ta'uudhaan zukina jechuun beekamaa siin jemma zukina jechuun oriifa jechuun ulima jechuudha mawquufa ta'uudhaan beekama hadiisni ati gara saabotaa irkif wamaa jechuun hadiisni adab ta'uu jechuun ati isa irkifte ilal ashaabi gara saabotaatti kan irkifte min qawlin jechuun jechaas ta'ee wafiilin jechuun hojiirraa wanni ati gara saabotaatti irkifte fahuwa jechuun inni sun mawquufa ta'uudhaan zukina beekamaaya hadiisni saabotatti irkifame mawquufa jedhamuudhaan beekamaa kanagaa nama hundaa beeka jechuudha mee saabaa jechuun maal jechuudha amma saabaa hoggaaniif jenne maniittamaa fi nabii sallallahu alaihi wasallam nama ergamaa rabbiitii wajjii walitti qabamee mu'minan bii jechuun haala isatti amanu ta'een wamaa jechuun qadu'e mas'alaa daalika saabummaa san irratti imaana san irratti qadu'e jechuudha fakkeenyaaf namni tokkomma fakkee saabaa ta'ee ergamaa rabbiitii wajjii yoonii fi walitti qabame jechuudha odoo laazatan jechuun liphuu ijaa takkallee taate ergamaa rabbiitii yoo walitti qabame yoo ijaan isa arkuullee baatellee jechuudha namni kun maal jaama saabaa jaamuudhaan moggaafama ijaan arkuun sharqiidhaa miti
maali ergamaa rabbiitii wajjii walit dhufuu qofaan laalamaa jan mallaqee nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama ergamaa rabbii qunnamee mu'minan bii jechuun isatti ka'aman waala ta'een akkeessatti maal baasu yaana munaafiqtoota baasu yaana beeki asirratti maatiin wamaa taqadu'e alaa zaalika jenne imaana sanirratti qadu'e maatiiti yoonii fi murtaddii ta'ee amantiirraa garagalee akkuma garagale sanitti yoo di'u kunis saabaan ja'amuu jedhan kana keeysaa baasuu yaanaaya mee fakkeenyaaf yoonii fi liquu ijaa takkallee ergamaa rabbiitii wajjin yoo wal qunname kunis saabaa ja'ameetuma moggaafamaa jedhan ammoo namni wa ammaa gayruhu falaa yakuunu saahibu saahiban namni biraammoo namni ergamaa rabbii hin qunnamin halaaluma qatti amane sun saabaa ja'amee moggaafamuuya ولا بد في صحابي يجون نما صحابات خيزة في الزنجر أن يموت دؤورا مؤمنا فأمن والتين بالنبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي أمنه دؤورا في الزنجر حتى ولو ارتد عن الإسلام يفكين يفجدوت أمنتيرا غرغلي إيغانا تدبي اللي صحابا جاءوا مغافا ماجان ثم رجع إليه مرة أخرى فرقا برايو أمنتي دبي اللي فهو صحابي إنما سنو صحابا جاء ماجان على الصحيح jecha qulqulluu ta'e irratti min aqwaali ahli ilmi jechoota warra beekumsa qaburra fakkeenyaaf amma saabiichi tokko rabbitti godhiniiti duraan amanee jechu ergamaa rabbiitii wajjin wali qabamee garagalee amantii tanarraa garagalee zamana tokko kufriidhaan jiraate amma garagalee amantii saniyyoo deebi'ee amantuma san irratti qaduu yoo ta'e namticha kanaas jecha qulqulluu irratti jecha saayyaa irratti saabaa jenneetuma moggaafnaaya موقوفة تودان بكما جنمو مما بكينياف خالي وغا بكا دبرتنيتي موقوفني بكلمة غقو دما جنة دبرتني حديثة حكم موقوفة تودا وجه حكم رفوي قبوبي موقوفة تودان اتمرتي فمقفها جنة لفقين يجودا تنيفو قودما سادران دبرتني أشك بيخوني دنديسان ومرسل من الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده مبتدع الأوصال أما قصوت حديثا خد جعفر راجعودا مال دبچو يانا مرسل دبچو يانا ومرسل جيچون مرسل جيچون منو صحابي سقط جيچون حديثا صحابي خيسا حافظ جمع فاقا جيچون خان الراحة جيچودا حديث صحابان الراحة مال جنة مرسل جنة مباقنا سنجي وقل جي مو اكسما غريب جيچون غريبني مارا واراو جيچون حديث نمني تو قفتين اوديته فقط جيچون نمنمان تو قبيچان كان اوديتين غريب جانيني مما فكينيا فحديثني عبدالله عباس قفر راو ديفمو يوخي عمر بن الخطاب بيچار را اوديفمه يو جنه خرابيرات حسابوني بيرا اوديسنين جيران وغا قرانو يچودا نومتو کو قباتي تو ارغما ربي را اوديته نومتو کو قباتي تو متافي تبقى حديثه تو کو اوديته يو ته حديثه كان مال جنه مغابنا غريب يچودا جيچ غريب جو درانو مال جچمه نو بيسان جيره جچو نما قبا جيرو جچودا نما ماتي في غيثا بي على جيرو جيچو كنيفو غريب جيچوني حديثا نمني تو كوبيچان اوديسن غريب جنن موغافنا جنما اسكيتي گو حديثا لما دبنه چودا خدا جافا حديثا مرسل خدا تربفان امو حديثا غريب جامو جيچودا مي بقى مرسل جنن خنتي مرسل جيچي جو سلاي كان استعمال جيچمه مرسل جيچو وان گتي فمتا کجيچما أبلوتي تو أوديت جيشون إمبكمو فابيتي كيتافه تو ما بيني درير غتي فمس لغات جيشو مرسل جيشو مطلق جيشو إذا غتي فمس ومنو جيشون اسمه الرأي أرسلن ناقة جيشون ناقة غالا غتي في المرأة بوتا سلايسين تزوجي غتي توغا جان أرسل جاني موغاسن استلات مو أكما سلا مصنفين جيغانا مرسل جيشو ما ساقت أمينو صحابيو حديث صحابي خيسا حفين مرسل جنة مغافنا آيا
kana jee moggaate ma inni jechuudha meemma fakkeenyaaf wa'arrafahu isuma kana definition define godhee jira baaduu lamaa garii lamaa'ota bi'annahu mursal jechuun maarafa'ahu jechuun hadiisa ol fuudhe jan attaabi'iyyu jechuun taabiyyiin gara ergamaa rabbiitti taabiita jidduuwwan bitee jechuudha taabiyyiidhaatiitu ergamaa rabbiirraa odeessee je'ee hime awi taabiyyu jechuun takkaa'u taabiyyichi alladii lam yasma'a jechuun kan dhagayin min annabii sallallahu alaihi wasallam sayfii gurrafiitiin ergamaa rabbiirraa dhagayini taabiyyichummaan fuudheetuma akkuma waan ergamaa rabbiirraa dhagayetti odeesse waaza taariifu jechuun akkanatti diffaayin godhuu kanaatiitu adaqu jechuun irra adaqi maaliif jennaan zaahirri kalaama musannideedha maal jechuu kenna hadiisummaan saabaan keessatti hin dubbatamin hundinuu maal jaamee moggaafamaa jeenni mursal jaamuudhaan beekama jaa walau kaana saabiyyu jechuun odoo saabichi sun ta'ellee lam yasma min nabi sallallahu alaihi wasallam ka ergamaa rabbiirraa dhagayin odoo ta'ellee fakkeenyaaf amma saabichi nama biraarraa qara'ee ergamaa rabbiirraa hin qara'e je'ee yoo haadee sani mutaate hadiisni kun mursalan ta'uu jechuu kenne ka musannifeedhaatti ammoo ka ulamaa'onni biraa diffaayin godhanitti hadiisa abbichi silaa isa odeeyse sun keeysaafee namtichummaan gadii sana jiru fuudhee ergamaa rabbiitti marfu'a godhee odeeyse hundaanuu mursal jennee moggaafnaaya mee zamana ergamaa rabbii jiraateemmaa saabaa ta'uudhaan wajjin namni ergamaa rabbiirraa dhaga'ee ifiin odeeysin Muhammad ibn Abi Bakri faajaan Muhammad Abbaa Bakri kun alladhi wulida ni dhalate jaan inni fi hajjatil wadaa'i gaafa hajjii wadaa amata kurnaffaa dhalatee jaan gaafa san dhalatee inni fakkeenyaaf ergamaa rabbiirraa dhaga'uu hin danda'u ijoollummaa waan qabuuf abaduu ergamaa rabbiitii wajjin wali qabamee jira ijoollummallee qabaatu ergamaa rabbiitii wajjin wali qabamee xiqqeenya isaa keessatti duuba hadiisni inni odeeysemmaa mursal ja'amaa ja'aniin ulamaa'onni ammoo karaawiin amma akka abbaan hadiisaa kitaaba kanaa je'etti mursalin ja'amuuya hadiisni saabichi odeeyse hundinuu hadiisni saabaan hadiisaa dubbatame hundinuu mursal ja'amee moggaafamuuya mursaliin kun min aqsaamid da'iif jechuun gosa hadiisa da'iifaa jala galaa jedhaninni maaliif jennaan namtichi dhiifame sun hanqa dirree bahee beekamutti gosa hadiisa da'iifaa jala galaa yaa mursal meemma fakkeenyaaf yoonifi hadiisni ma fakkeenyaaf abbichi isa odeeyse sun dirree bahee himamin maal jedhamuudhaan abbicha san nama akka ta'ee hin beeynu saniifuu nama san waan hin beeyneef arra hanqa namticha san dirree baasee fidee nutti himutti hadiisni kun gosa hadiisa da'iifaa jala galaa mursal jechuudha da'iifa da'iifa keessarra madi yooniifi namtichi sun nama cimaarraa malee ka irsaalan goone yoo ta'e malee jaan fakkeenyaaf amma Muhammad ibn Siriin Sa'iid ibn al-Musayyab jarri kun lamaan namni isaan irsaalarraa godhan nama ciccimaarraa irsaala godhanii jaan mursalli jara lamaan sanii yoo taate malee mursalli biraa fudhataman qabu da'iifaa jedhanii darban bakka sanatti mee mursal maal jenneen nutti himu ol galche akka musannifeen juutti nutti himi ka musannifeen jedhu achirra laalichi mara laali continue godhu ol fudhadhu gaaree sagaleen dagaltu hadiisa saabichi keeysaa hafeen mursal jennaaya saniifuu hadiisni imma saabichi ergamaa rabbiirraan dhagayin mursalin ja'amuu jechuun deema inni mursal yeroon jennu hadiisa amma fakkeenyaaf saabichiin darasaan saabaadhaa jechuu fuudhaniituma akka waan itti ergamaa rabbiirraa odeessee godhee asumaan ergamaa rabbiitti ol kuchiisu maal jenna jee mursal jenna yoo saabichi ergamaa rabbiirraan dhagayin nama biraarraa qara'ee ergamaa rabbiirraa hin dhagee yoo saabichi hime mursalin ja'amuu jechuuf deema inni saabaan keessa jiraannaan hadiisummaan sunuu mursalin ja'amuuya akkas jechuu kenne inni abaduummoo diffaayinii ulamaa'onni godhaniin
ulamaa'onni baay'een maal jechuun godhan hadiisa namni tokko sheekha fi dhiiseetuma sheekha fi jidduu tana dhiisee ka oliirraa odeessu jechuudha. Hadiisa saniin taabiyyichi fuudhee ma ergamaa rabbiirraa hin qareeja. Namnichi taabiyyi gadiiti tammaatii fuudhee jidduu tana nama biraa dhiisee taabiyyicha abalu jaamurraa hin qareejee yookaan himu taate hadiisa saniin maal jenna je mursal jennee moggaafnaa jechuudha. Mee eegimmaati gariib jechuun maara waaraawi faqat jechuun hadiisa namni tokko bichaan odeessee jennema. Namnummaan tokko bichaan tokkichi kun biyya guutuurraa bakka dhaabbatee odeessu garee guutuurraa bakka dhaabbatee odeessu gariib jechi dumma fil hadiisa keessatti huwa maarawaa uraawin hadiisuma namni tokko qoftiin odeessee faqat jechuun innummaan bichaan hatta waloo kaana sahabiyya odoo saabaallee taate jechuudha. Odoo saabaallee taate hadiisa namni tokko odeesseen maal jaaniin moggaasan gariib jaaniini. Mislu mee fakkeenyaaf amma Abdallah Abbas qofaatiitu hadiisa odeesse haa jennu. Hadiisa kana maal jenna gariib jennee moggaafnaa jaan. Garaabaan amma hadiisni gariiba ta'uun bootaa sadiitti argamuu ni dandeessi namni tokko qoftiin odeessuun. Fi awwalis sanadi jalqaba sanadaa keessatti ma fakkeenyaaf saabotuma keessatti nam tokko bichaan odeeffamuun inni malaataa akka ofii asnaa yookiin walakkaa isaa gad dhufnee jechuudha. Jidduu sanatti namnummaan tokko bichaan odeessuun inni malaa ofii akhirii takka booddee hadiisanii keessattis gariiba ta'uu ni danda'a jaan. Meemma fakkeenyaaf jalqaba sanadaatti hoggaaniiti gariiba ta'uu Abdallah Abbas bichaatiitu odeessaa jennu. Gara galee isarraa namoonni baay'een odeessaa jennu. Fakkeenyaaf Umar ibn Khattaab bichitiidhaatiitu odeessaa jennu. Umar saabaa dhagaachee olii beeku jalqaba. Jidduu sanatti immoo namoota baay'eedhaatiitu isarraa odeessaa jennu isiin jemma. Hadiisni imma innama laamaalu binniyyaati jedhu kun hadiisa gariibaa jaaniin moggaasan ulamaa'onni. Umar ibn Khattaab qofaatiitu odeessee jaan. Eessatti gariiba ta'e xabaqaa saabota keessatti jechuudha. Amma baada zaalika immoo achi booda faqad intashara intishaaran aziimaan hadiisni baay'inaan beekamee uummata keessatti bal'atee jira. Mee walakkatti makkatti gariiba ta'u fakkeenyaaf rawaahu jamaatun hadiisa jalqaba namoonni baay'een odeesse. Waan farada bii anum waayidun nam tokkootiitu namoota baay'eerraa odeessee gaffise jidduu sanatti. Gara galeen maatii isarraa namoonni baay'een gara boodaatiin odeesse. Jidduuttis gariiba ta'uu ni danda'a. Jalqabattis gariiba ta'uu danda'a. Gara boodaattis gariiba ta'uu danda'a. Gara boodaatti hoggaa jennummaa hadiisa gaafa duraa namoonni baay'een odeesse. Jidduu sanatti maatiin namoonni baay'een namoota baay'eerraa odeesse. Hoggaa gadii sana dhufu nam tokko bichaan odeesse. Kanaan maal jennaan gariiba jennaaya. Hadiisa duuba gariiba jedhamu kanarratti da'iifummaa murteessuu ni dandeenya moo hin dandeenyuuya. Hadiisni gariiba ta'uun hadiisa da'iifa godhuun dandeessuu jaan. Sanada isaa qorannee yoo laalle malee garaabummaan hadiisan tuytu abadummoo irra guddaan hadiisa gariiba ta'uu hadiisa dadda'iifa jaan. Hadiisni gariiba jaamtu baay'inaan hadiisa da'iifa ta'aa jirti. Abadummoo garaabummaan hadiisan tuytu. Gariiba ta'uun isaa hadiisan tuytu irra baay'een ammoo hadiisa gariibaa kanuma akkasii da'iifaa sanada isaa qorachuudhaan. Mee maxabiin garaabummaan hoo'imi. Hadiisa namni tokko bichaan odeesse. Garaabummaan bakka meeqatti argamuu dandeessi jenne? Bakka sadiitti argamuu dandeessi. Awwalaa fi walakkaadhaa fi gara boodaattis argamuu dandeessi. Meemma fakkeenyaaf awwalatti hoggaa argamtu maal jechuu? Abdallah Abbas bichaadhaatiitu saabota irraa san odeessaa jennu. Achi gabbu'ee immoo namoota baay'eedhaatiitu isarraa odeesse. Kadimi aya jidduutti hoo? Nam tokko bichaan qophaan bahee eegana isarraa ammaatiin namoonni baay'een odeesse. Gara dhumaarra ta'uun hookam. Garaabummaan hadiisa tuquu hin dandeessitu.
mee kamitti tuquu dandeenya amma fakkeenyaaf hadiisa innama al'amaalu binniyyaati hadiisa jiru hadiisa sana gariibaa jaaniin hadiisa immoo Bukaarii Musliimiitiitu odeesse saniifu garaabummaan hadiisa tuquu hin dandeessu abaduu irra baay'een hadiisa gariiba jaantu sanii irra baay'een isiidhaa da'iifaa jaan kanuma akkasii abaduu tokko ni jiraa jechuu hadiisni qulqulluun gariiba ta'uudhaan wajjin ka qulqulluu ta'ee ni jiraa hadiisni saniifuu garaabummaan mataa isiidhaatiin hadiisa tuquu hin dandeessuu jennee murteessuu ni dandeenyaa وكل ما لم يتصل جتون ثم حديثا قول متأنيني توجي أبشر أودي فمسانتي قول متأنيني بحال حال متكلم إتنادو جتون سنني ساقني قول متأنفمين منقطع لو سالي جتون إني سني هم من ساقن أدجت تيجا من مغافة معايا حديثني سن أو سال جتون هم نجتون حديثني كسي حديثني مبكين أفسر رسا أدجت maal jaamee mogaaf munqaxii jennee mogaafna وكل ما جتون ثم نجيسا لم يتصل جتون همتأنني بحال جتون على تقول ليران إسناد جتون سنني ساقني أولمتأنن منقطع له سالي حديثا هم نتسا أدجت جامع بكمايا حديثا ميكا فارمين ما ينقون قوس حديثا را حديثا خدا سديته فارا أما دورا خدا تربة دبنين خدا سديته فانا حديثا منقطعي جنرين منقطعي جتون حديثا رجال سا كيسا نموتا وديسان كيسا نموني كيسا هافي جتو ها أدجت جتو مسررسا ودو قدمو جدوت خيس إنان حديثا نمال جنة منقطعي جنة مغافنا يا مقطوع مو مدورة دبرتري جرا مال جنة مقطوع جامو مقطوع جتشي جامو في منقطع حديثا جامو غراغر مال رابي تبه تابي جرا تابتين مقطوع جنة حديثا مو سنني سا أولمتأنين منقطع جنة خجدو تنتي چيتين تقابون جيچودا مين ماتل چيتين سيغوني بكافوري قدما جن أدى چيتون كن مي أفران أن يكون الانقطاع من أول السنة جن حديثني جل أبساتين شيكاني تو جيت خيسا غرج الأبات الراكتوني دنديا تاكا لما فانا ماتيتي بود دي سنداتين شيكان غرا بوداتين الرافو دري دنديني لما صدفانا ماتيتي ولا كاساتي نمني تو كوبي چان جدوا فو دنديا سدي افرفانا مو جدو مساتنا نمني لما اكسم ماتيت لما اولا فو دنديا افور منقطعين bakkitti cituu danda'u bakka afurii cituu danda'a jennema gara jalqabaatti walakkaadhatti akkasuma maatii gara boodaatti walakkaa sanatti immoo akka lama ta'uu danda'a walakkaa keessaa kan namni tokko hafees kophaa lakkaa'uta kan namni lamaa fi lamaa ol hafees kophaa lakkaa'utanii wajjin afuriiya meemma fakkeenyaaf yoonii fi jalqabarraa raawiin hadiisaa sun hafe warra hadiisa odeeyse keessaa garri jalqabaa amma fakkeenyaaf yoo irraa dhidhiifame maal jennaan isa saniin mu'allaq jedhamee moggaafamaa jaan inni kate gara jalqabaatti yoo citinsi jiraate jechuudha yoo gara jalqabaatti adda citinsi jiraate hadiisni mu'allaq rarraafamaa jechuudha lafarraa ol citee jira jechuudha sadeen gubbaarraa gaccite moo lafarraa ol cite gubbaarraa gaccite كتاب تجوان برياد جانمو ووجود تسمية في بكتنا تمباس المؤلق جامكون زائرة دريت إسري بيكمتي لأنك إذا ألق تشيء وان تقوغار الرافية حساب بجتون قبتي وقا الرافو وهو منقطعون إنه قلت تجرى من أصلي جل الرأول تيجور آية فلا يسئل قدنقو إلى الأرض قرد الشيء قدنقو يروسا أكيد رتبين أكيد إني هاسي ولا أدت هذا وكتنا نريجين مؤلق أوجاج ندوغا سلا ومورر رافمي تكا غديرا ولكيتي شروغادا مي غوستين ماسي سي غوستين لما فارا ولكا بودي حديثا را بودي شيخني راكيتو دنديا جنة
yoo gara boodaatiin irraa cita ta'e fawwal mursalu je kuni mursala jaamee moggaafamaa nuun jeemma bakka tana waliin dabarsine kan kireefu jenneen rarraasuun teenyaati silaammoo bakka tana irratti waan kitaaba kaayuu taatean wal dabarsee jeetii moggaasuu danda'amma asitti maaliif mursal jechuun wa mursalu minu saabiyyu jennee bara mursala jechuun kan saabiyyichirraa hafee jenna saabichee taree gadi tana jira ol jira malee kasimi saniifuu ka jalqabaa sun mursalii ka gara boodaatiin ammoo citinsi keessa jiru kun ka gara boodaatiin ta'e kuni mu'allaqi ja'amuu fakkaata silaa gosti sadaffaadha ammoo walakkaadha namni tokko dhiifamuudha jenneen kuni munqaxii jaamee isa beekamu sanii jechuudha ka walakkaa namni tokko bichaan keessaa luqqifame afraffaan ammoo walakkuma sanii namni lamaa fi lamaa ol yoo keessaa hafe mu'udal jennee moggaafnaaya mu'udal asan ootu mee bakka tanatti وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال يجي ما جيتوي كان في تنا فما يا منقطع خنا أكمل كتاودن دياجي أبيك كتابة أكا أبوري تاودن ديا جل كبر راجي تودن ديا تاكا خجل كمن راجي تساني مولك جنة آية تاكا walakkaadhatti namni tokko bichaan keessaafuu yookiin namni lamaa fi lamaa ol keessaafuu sadii gara boodaa irratti maatiif irraa cituu danda'a afur kan walakkaadha namni tokko hafetanii maal jenna jennere munqaxii innummaan jaamee beekamuu isa sanii kan walakkaa isaatii namni tokko keessaa hafesan saniitiitu munqaxii jaamee beekamaa أنا ملما في لما أقول ولا كرافيو معدل جامع بكما يبود درا كتزار كميو مرسل جامع بكما نجمع سنيبو تنسي بكا أفوري تيار كمودان ديا جنة غرج الكبا ولا كرامات نمي توكو يوكي لما في لما أقول رافو سدي غربو در راماتي سي Citinsi gara boodaatti argamuu dandayaa jenne afur akka afran kanatti argamuu dandayaa citinsi. والمدل ساكت من اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف والمعدل جيشون حديثني معدل جام جنة الساكت منه جيشون حديث إيسا خيسا حافظ إثنان جيشون نمني لما خاني خيسا حافظ مما فكين نم لما تيتو خيسا في سنة خيسا سنين مال جنة مقافنا معدل جنة مقافنا فكتنا تري نملا مقفة ودول سين walitti aaneetuma namni lamaa fi lamaa ol keessaa fe'ee siin jemma namni lamaa fi lamaa ol yoonii fi sanada keessaa walakkaa irraa hafee mu'udal jennee moggaafnaaya famasala meemma fakkeenyaaf isaa kaana sanadu sananni hoggaanii fi ta'ee gara duraatii fi isa duraatii fi qalammaffaatii fi qasadaffaatii fi afraffaa akkana jira jennu jalqaba lammaffaa sadaffaa afraffaa akkana sheekan tarree jiranaa jennu wasaqaxa jechuun keessaa dhiifamee astaanii inni lammaffaatii fi wasaalifu jechuun inni sadaffaa jechuudha mee sheekan akkana nama shan godhii tarrifi sheekan sadi afran shanan akkana tarrifte keessaa isa lammaffaa isa sheekan sadaffaa yoonii fi keessaa dhaggoonee darbinee walitti aansinee jechuudha حديثنا معدل جامودان بكمايا وإذا سقط موجد مثلا تيوني فيها في الثاني جتشو شيني لما فاتي فيه والرابع شيني أفرفا يوني فيه الدففقاتي خيسا في جتشو دا إنه منقطي جامع ملي معدل جاموجا
walitti aanee waan hin jirreen mu'dal hin jedhamu. Mu'dal jechuun yoonii fi walitti aanee jechuudha. Walitti aanee sheeyni lama akkasuma maasis lama ol yoo jidduurraa hafee mu'dal jennee moggaafnaaya. وإذا سقط موجادي فمه الأول جتون شيء دراسي في والأخير قرابودا وقال فهذا معلق مرسل يا معلق اسم مرسل جنة موجات دندنيا مال الجنان جرى دراسي الرافع جرى بودات الرافع جرى بودات الراجتو سني مرسل جنة درانو جرى دراسي الراجتو سني معلق جنة أكنتيس ولك أبوني دندنيا جتشورا إثير تنزلوا مال ساتي لكامت من أقسام الدعيس جان حديثني قصتنا وانتنو أقسام قودة دعيس الرا ساتي لكامت مما فكينا فديس لما معدل كته يوغر هنا مو منقطي كته هكا اسم معلق كته يوغي مرسل كته حديث معدلي في مرسلي في منقطي يوني في كله والجرك أبني لالي فإن المعدل أشد ضعفا جن حديث معدلي تيتو ضعيف مارس الرجبات آية مال الجنة لأنه سقط منه إسرافه راويان نما حديث أوديسيتو نمل مرافه على التوالي جتو والاستعانيتي وان كيسافه معدلي تيتو ضعيف مارس الرجبات أما لا أشي قد مال جنة مرسليس ضعيف جنة أكسم منقطعيس ضعيف جنة أكسم معدليس أما تبني ضعيف جنة جرّين سديف كنو قاولي تقبامي إسان كان غيثا خمسر ضعيفا جنة مرتيزو دندينيا معدليتيتو إر ضعيفا جنة مرتيزو دندينيا سنجان مي حديثا معدل جامون السيمياتي مغرا درارا مغرا دمارا لما في ذاتي ملكوت والاتعانة لما في ذاتي والاتعانة كانان معدل جيشي معدل جمال جيشي مثلا أبانا ربا خيشتي معدل جيشي جو فكينيا فما وري دكتورا جيشو ركوبة تقول ركوبة داتبانين دالو دال جاني مقاسن ركوبة داتبا جيشو خوالانا منزن ديني جيشو كذيني تانيبون ما إنقون نمني لما ولدت آنه يو خيسابة دي خم تو خم جيسي وليبو دين بيت ثم نمني لما ولدت آنه أبو جيشون وولانا منزن ديني تاكيشو دا كذيني دوباره ما فكين ناف ولكم سندا خنرا أدى ببابامه إني لما فاتي في إني أفرقا يو خيسابة دي مال جناني تسانين منقطي جن أدى چكته جريشو مودل رے اسی بورے کو تنا گوسمون کا تخے جنگل چنرے والاستعانو آیا گرجل قباتی بھی گرد عمر رایو خیر ماس نمنی آدھے ہو ولومت میں حدیث ماؤ معلق مرسل جنہیں مقابلہ دنجیرو تن میں حدیثو تو مملک کوئی نخناو مرسلیز تہے منقطعیز تہے معدلیز تہے إذا سدين وقا ولك أمن خميتيتو إرّا لا بيا مرام بكما معدليتيتو إرّا والله منزن دينيا كذي تنيفو معدليتيتو إرّا لا فادا جاموران بكما نادي كان آية مرسل جيشونو تابيچه حديثا كيسا فيجو منقطع جچونو نموت حديثا سنن مالسا ادچ كيجو كدمي كيتنسي سنا کو فدي تو آتا ہو كيتنسي گھر میں کان رکمو دندے جننے آسوینے گرا اپوری رکمو دندے مین اتی مفرنسن جل قبرتی آية ونيس منقطع جنان مدلس جتون مدلس جامع إني دفعت نوعان جتون غسلا مايا
مدلس جتون دكاني فما جتو مدلس جتون شودما جنة فسروني دندينيمو وما أتى جتون أديزني دفع مدلسا جتون دكاني فما خاكيتي دادنون باني حالتين أديزني دفع نوعاني غسلما مي غسلمان الأول جتون غسلمان الراخج القبا الإسقاط للشيخ جي شيخ في إيسو وأن ينقل جتون همودا يوكي فودودا أمم فوق أو جتون نما شيخ سا في أولي الرافودو جتون شيخ سا جدو تنديسيتي أولو تاليخ أولي الرافودا بأن جتون جتش أني جوني الرافودا وأن جتون أما جتش أن جوني الرافودين أديسايا قولي توكم مدلس جتشو مال جتمه جتش مدلس جويولا لي المدلس مأخوذ من التدليس وأصله من الدلسة وهي الظلمة دكنا جتشو والتدليسه في البيع بيع كيس التدليس ورجتون وانتسلا غرغر تكما بكينيا اي بي سا دويته نمت غرغرو جتشما مال جتشو ريخو نما شودا جنة موغاسوني دندينيا فكينيا فما هوري توكو يو غيره اي تكا mucha sida yookiin gurguruu sida hiitee akka waan aanan qabduutti fiddee magaalaa fiddee gurguruu jechuun tadliisa jaamtee moggaafamtiya amma tadliisu fil hadiisa keessatti mashawwadaan akkasii dhufuun bakka lama qoodamtiitiin jemmayni mee bakka lamaan irraa al-awwalu tadura al-isqaatu lisheekha fi dhiisee waan yanqula jechuun fuudhuudha yookiin odeessu أمم فوق أو جتون نما شيخ ساتي أولي الرا أوديسا بأن جتون جتا أن جوني أوديسا وأن جتون جتا أن جون أوديسا فكين يسايون مما خالد ما فكين ياب أن علي قال كذا وكذا جي مما علي بن أبي طالب كان جي جئهما خالد في علي جدو رجل جتون قربابريات وقوجر جان اسمه مكان إسا محمد كجامو جدو تنافي جنو وهو إنكم كتب ديس محمد جدو تناديسي ثم ولم يذكروا مطمانون دبنه وقال نجي إن علي قال كذا وكذا أكنا في كنا جي إذا كان الرؤوس عليه نما إسا أولي دبته محمد ديسي جيشو فنقول نجي إن هذا قل تدليس خنا نما ما جنة دبنيسو يوغيني سنشوذو جناني وهو في الحقيقة الموت غاجر توت إني قل لم يكذب هنك جمني بل وصادق دغما دبته وانا كان غديب قبا مو إني وان الرؤوس عليه قبا شيخ ساسن أما فكينا خراسي ياساتي جو إيبان جراته شيخ كسن الراكن قرانه نم تقول نبي ساكن أديشن يو جامع إيبان سياسة جراته الرامك إذا كان ديزه خايسا أولي دبتشو ندن بينام تيجي تكايس شيخ كمان كن nama sadarkaadhatti isaa gadi yoo ta'e yookiinis ammaatis namticha innummaan kunuu jechuun sheetichi isaa kun aadilummaa yookiin nama sirrii ta'in amantii isaatii fi walaanamusaa keessattis nama sirrii hoggaa ta'in darastichi sheeticha isaarra utaaleetuma nama isaa oliirraa odeessuu dandayaaya gosa kanaatiitu raamtu janammoo sheetichi odoo tuqaa qabuu sheeticha dhiifteerra utaaltee hadiisni kiyya kun haafuudhamu jechuuf jecha nama isaa oliirraa odeessuun kun shawwadaa guddoodha jedhan amma asitti fakkeenyaaf namtichi sheeticha isaa dhiisee wanirra utaaluuf waa baay'ee jira wantoota baay'ee keessaa immoo tarraamtuudha yoo sheetichi nama tuqaa qabu ta'ee nama amantii isaatii fi naamusa isaa keessatti hin faarfamne ta'ee yoo dhiiseerra utaale kuni hamaadha jedhan kun fudhataman qabu yeroo san yommuu waa'ee siyaasaa fa'aaf jecha yookiin sheetichi kun fakkeenyaaf wanni biraa jiraatee sanii jecha isa dhiisee nani min jee inni hadhoorke ta'ee maqaa isaa dhiisee nama biraarraa ka odeessu yoo ta'e yeroo sanumaan qabuu jedhan kana waan irra utaaleef qaba wasaan immoo lammaffaan laa yusqixuu sheetichan dhiisu laakin yasifu jechuun ni hima sheeticha san oosaafahu jechuun sifa sheeticha saniin hima bimaa laa yanarif waan inni hin beekamneen sifa inni beekamuun dhiisee sifa biraa fa'aan isa hima jan sheeticha nama wallaalchisa jechuudha kun imma maal jenna tadliisa jedhamee moggaafamaa yaa kunis mee fakkeenyaaf maqaa silaa inni hin beekamneen fa'aan moggaasa yookiin maqaa qoosaa kan inni hin beekamne fa'aatti moggaasa وهو لا يمكن مجه أن يعرف بكمون
إلا بذلك الذي لم يسمى به مقا إني سلاني سنين ملين بيكم شيتيكي مقا إني مغنان صفا إني دبتتان عن بيكم إنما شيتيكي ساسا قويسو بربادي ثم إني مقا براتي مقاتي يوخي صفا إني بيكم لين صفا براتي مقاتي شيتيكي قويسي وقا كانت ترى دبريس تدليس جنة مقافنايا मैं तदलीस नहीं तदलीस है तुम जन्ने तदलीस अजेचून शेती चर्रा करे दीसेती इसर्रा उलुताले शेती चर्रा इरा उदेइसा कदिमी मैं दूबा इन्नु फायदा नखना उजतू कुम्माली وهل التدليس جائز ام حرام تدليس جائز مو حرام جنة مقابل دنيا में akkana godhuun kun amma fakkeenyaaf shawwada akkanaa kana fidanii irra utaaluun kun sheeka fi dhoysuu kun jaa'izi moo ni gayamu haraamii jennee moggaasuu dandeenyaa siin jee kitaabtichi naquulu ni jenna al-aslu fi annahu haraamun aslitti kun waan dirree ta'u haraam ta'uun beekama walaa siyyama inuu maaliif jennaan li'annahu min al-ghishi inni kun maali nama shawwaduu irraa waan ta'eef waqad qaala nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ni je man ghasha فليس منا جي نمني نشود نراه مثي نمني نزجي ولا سيما خيساو الغشو في الشيء الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وان غير كما ربي إركي فمفا خيستي حديث فا خيستي خيساو نمشودون فهذا أعظم جيشو قوني قد جي من الغش في البيع جيشون دقو يوخينين سشودا بالتافي قرقرتا خيساتي رتناتي ترام تودا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إركما ربي إيجاتا قال لصاحب الطعام أبا نمتي ميدان غرغرون الذي أخفى ما أصابته السماء ميدان رومني تروبدي رومني تويتي خيط ويتيني من غش فليس منا جين إرجمان نمني ندق نمني نشود نوران ثاني جي فما بالك بمن يغش في سند الحديث نما ميدوب سند حديث هذا خيطة وانا كان أوجد فاينو كم جتا هذا يكون أعظمكم الرجودة وأشد الرجماتا ولكن أموخا مكنا وما ذلك فقد كان يستعمل بعض التابعين أكثر نجارين تابعيوتا وجتاتوري وغير التابعين وري تابعيون سيد علماء النبيات وجتان لأغراضنا سنة فائدة يغيدن تابريد دودا وانا كان وجتان ولا يريدون بذلك وان كانت تكبيرا على ساعة هم توجتهم بربادا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير سنة إرقام ربي ولا إلى الناس غير نمات هم توجتهم بربادا ودولتين وإنما يريدون بذلك بعد الأغراض لسنة يعني إنسان بكتنتي ياد بريدا كبن ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر لهم ما صنعوا جدّودا بكتنتي قاقوني وان إنسان وجتن سن إنسان فهمتوا درين باسوا جان بل نقول نجنهم مجتهدون إنسان كل بقى والرئيسياداتي لهم أجرهم إنسان صوابتاني جرا على اجتهادهم اجتهاد ثاني رتي ولكن لو أصابوا وبينوا الأمر خلاف بطنتو أدو سري وجتني دبي دنوباتني لكان أولى وأحسن وأفضل سنجمة إرغاري دم أبدو شودان برباچو سير مونداو علماء نمو وانا كان وجتني قبني نتي علماء ترت همين مرتيتون دندينو سلامو دري باسنيت بشيكل ثالثا أدونو همني إرنو غاري جمع باب كتابا وما يخالف ثقة في الملا فالشاذ والمقلوب قسمان ترى وما يخالف جتون حديث إذا غيتت والأبج خاني خلافه بلا دبر الأول إسقاط للشيخ النمبر اسمه مجلد قنين كذا مجلد يكون أكلام قدماء فكذا الأول خطوة الإسقاط للشيخ حديث ده وأن ينقل جتون جمودا أما فوق ونما يساء أوليرا بأن جتش أن جونما وأن جتش أن جون